ሰላም ሰላም የሃዊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የኢትዮጵያ እንጀራ ይዤ መጣሁት። በጣም የሚያምር እንጀራ ማለት ነውና ይሄን ቪዲዮ እንደሚወዳችሁ ተስፋ አለኝ። ባዘዌ በፊትም ቪዲዮ ሰራሁት፣ ግን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ እንጀራ 2 ቀን ውስጥ ነው የሰራሁት። ይሄ ግን በ2 ሰዓት ውስጥ በጣም የሚያምር እንጀራ የሚጣፍጥ እንጀራ ሰራሁት። እንዴት እንደሰራሁት ደግሞ ቪዲዮ አለ። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ይሁን። ሌላ ደግሞ እንጀራ ሰርተን በርበሬ ሽሮ የለንም ወጥ ያላችሁ ልጆች ወጡን በቀላል መሰራት ትችላላችሁ። በዘዌ እኔ እንጀራ እየሰራው ጎን ደግሞ ወጥ እየሰራው ነው ቪዲዮ አለ እና እንጀራ ደግሞ ቤት ውስጥ ክክ አለ። ቲማቲምና የተፈጨው ቲማቲም ካለ በቀላሉ ሰርታችሁ ማበላት ትችላላችሁ። ሁሉም የኛ እጅ ውስጥ አለን። ስለዛ ክክ ላይ እኔ አሁን ይሄ ወጥ እየተሰራው ክክና ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ዝንጅብልና የተፈጨ ቲማቲም ብቻ ነው። በርበሬ የለም፣ ግን በጣም ነው የምጣፍጠው። እና እናንተ ከሰራችሁ ሁሉም ነገር የአረብ ቤት ውስጥ አለ እና ሰርታችሁ በቀላሉ ማበላት ትችላላችሁ። በዘው የመዳም ቅመሞች አመት ባል ስመጣ ምናምን በውጭ ነው እንጀራ የምታመጡት እና በቤት ውስጥም በቀላል ሰርተን ማበላት ትችላላችሁ። እና ስሩና ብሉ ብያለሁ። እኔ ባዘው ሁሉ ጊዜ ነው የምሰራው እንጀራ ማለት ነው። ለምን እኔ ብዙ ሩዝ አልወድም። ስለዛ ሁሉ ጊዜ የሚበላው እንጀራ ነው ማለት ነው። እና እንደዛ ነው። ijoolleen afaan oromoo dhageessan immoo akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo nageenya waaqayyo akkuma jirtan isiniif haa baay'atu. Biddeena baay'ee bareedu baay'ee nama hawwatuun kabadee dhufe bazawi biddeena kana baay'ee jaalanna hundi keenyayyuu ittiin guddanne waan ta'eef jechuudha. እና ijoollee ruuzaa taane malee duraan ijoollee biddeena turre እና አመሬ ቢዴን ማኑማ ኬኛ ኬሳ ጀራ ሀለ ሰልባቴ እንቶልችተኒ ኛቹ ደንዲሰኒ ቢዴና ከነ ሰዓቲ ለማ ኬሰቲ ካኒን ቶልቼ ጀቹዳ ቪዲዮ ከናንድሮ ሁጅድ ገሩ ጉያ ለማቲዳ ከናን ቶልቼ አከሚቲ ሰዓት ለማ ኬሰቲ ቶልችቴ ቢዴና አከስ በሬዱ ከነ ጀቹን ኬሰኒ ኖሉ ቪዲዮ ላላ ገሩ ጀቹዳ ወኒ ስኒቲ ሙቀቡ ጋፋ ቢዴና ሂን ቶልችነ ጀታን ስሪቲ ሱኩሙ ቀብዳን ማሊፊ እንኳን ዱቄት ሚቲ ቢዴን ቢያዩ ዳኩም ቢያ ስራታ የሱኩማ ማለህም ባሬዱ ከናፊዩ ጆለን ሆጀታኒ ኑ ባሬዱ ዲዴ ጀታን ባየቱ ጅራዋን ተፊ ስሪቲ ሱኩማ ስሪቲ አማሳ ዳኩ አከሱማ ዳኩ ስሪቲ ቆርሲሳ የሮ ቶልችታኒ ሞጀቹ ፒክ ፓውደሪ የሮ ቶልችታን ማለ ኦሶ ሂን ቶልችኔ ወሊን ሂምቦኬሲና ሂም ባሬዱ ፒክ ፓውደሪ የሮ ድሪርሲታን fakkeenyaaf kubbaayyaa isaa ta'u joogii isaa ta'u waan barbaadanitti qicattanii yeroo diriirsitan san maankaadhaan lixii diriirsuu kaata san itti naqxanii walii rukuttee diriirsitu jechuudha. Gizee san ijji isaa baay'ee bareeda, akkasuma lasillaaseen isaa baay'ee miidhagaa jechuudha. Baay'ee biddeena laslaasaa biddeena mi'aawaa ta'a. Kanaaf isin piik paawudarii itti gootanii walii sukkumtanii biddeenni isaa hin bareedu jechuudha. kanafiyyuu yeroo tolchitan daakuu san itti naqaati walii rukutaati diriirsa. Baazawee viidiyoo hojjedheen jira. Viidiyoo isaa haga dhumaa laala. Akkasuma mooyyaan jechuudha ijoolleen biddeena tolchinee waxii maaliin nyaanna barbaree shiroo hin qabnu jettaan haala salphaa ta'een kikkii misiraa yaada shorbaadhaaf araboon ofii isaaniitii fidu waan ta'eef kikkii misiraatirraa hojjettanii nyaachuu dandeessan. Yoo hojjettan immoo kikkii misiraa yeroo baay'ee bishaan jedha maaliifi barbareen qabu waan ta'eef garuu isin bishaan ittiin baay'isina. Shunkurtii haqolaallaatanii ergasii booda timaatimii keessan itti naqxanii timaatimirri wajjin sirriitti haqolaallatan osoo bishaan ittiin godhin jechuudha. Baazawee bishaan ittiin godhamu waan ta'eef jechuudha. Ergasii booda qimamii mana keessa jiru. Qimamii araboonni fidatan kana hunda isaaniitti irraayyuu xiqqeechatti itti godha. Ergasii booda timaatimiin daakamee dhufu ni jira kaartooniidhaan kan gurguramu. Ijoolleen mana arabaa hojjetan hundi keessanii yoo beeytanii ከዛ ቲማቲም ዳካማ san itti naqxanii jechuudha. የተፈጨው ቲማቲም ማለት ነውና erga isa gootanii booda immoo yaneen
waliin yaani walii rukutanii ni tursiistu. Yaani daqiiqaa 5-7 akkas jechuudha. Daftanii itti nannaqinaa. Fakkeenyaaf qimamii yoo itti gootan tursiisaa daqiiqaa 5 daqiiqaa 4f. Maaliif yoo qolaallatan malee ushettaniituma itti naqxan yoo ta'e hin mi'aawu. Wanti hundiyyuus yeroo fudhateeti kan bareedu waan ta'eef jechuudha. Erga akkasitti itti gootanii booda immoo kikkii keessan itti gootanii kikkii sanirree erga itti gootanii daftanii bishaan itti naqinaa. Kikkii san wajjin yoo xiqqaate daqiiqa 20 tursiisuu qabdan. Kikkii bichaan zayitii wajjin sirraatan qolallaamuu qaba. Shunkurtii timaatimii walitti naqxan qimamii san wajjin inni bichaan kophaatti sirriitti qolallaamuu qaba. Inni iyyuu yoo sirraatan qulleetti isaa saniin qolaallatan kikkii raasin isaa kararii jijjiirrata. Fooliin isaatiyyuu baay'ee isinitti bareeda jechuudha. Yaani isinitti urgaa'a. Isinii galee maaliif barbaree hin qabu waan ta'eef tursiisuu qabdan. Barbaree osoo qabaatee ni tursiifama garuu barbaree waan hin qabneef immoo sirriitti tursiisuu qabdanii. Hundaafiyyuu gara viidiyoos dabarsaa. Viidiyoo wajjin turtii gaarii.